Ayah, ya kau yang user ke? Gurbaalena jaalatu san Ayah, sanii faayoodhaan ajjeesii jeeni faayotti sihirii godhanii nuti sasi waraananii godhanii jala nu ergan faayoon fayyii ta'e isin ajjeesaa jaanii annaasis nu ergan ayah nuira bayi kirti. asin ajjeesaa filsan ajjeesaa leenaa jalaa fuudhaa jaanii asin nu ergan Gurbaan sini ke? faayoodha gurbaan faayoodha Gurbaan fayar ke? Fayar sini ke? isaanis nu jala jaanii nu ergan Fayar sini jalan gara lagi kirti kau. Maal jechuun jira sabar dawaan saniin barbaadu jira waan agarre. Maal jechuun jira sa? leenaa ajjeesaa jaayyoo Liina ajjeesaadha. Anumaa Ah, isi jalan isi nabe, isi nadu tu. Ayah. Isi jalan isi nabe. isin aduutu Abdullah mau pulang mesti. yuusufomaaf gargaaraa leenaa Akkana si godha. yuusufiif leenaa ajjeesaa Yuusufa maal isaan godhe uummanni gargaareessa? Wanji maaf leenaa gargaaraa Kami Yusuf Musa Habido itu kan saya. Kaniin viidiyoo hojii daleenu sani. Ayye. Yuusufis ajjeesaa leena gargaaraa jira. Haa Yuusuf Liina ajjeesaa jiran. Leenaa Akkas jaaniitis dawaa kana si nyaachisanii jireenya keessee harkaa balleessan jechuudha. Baay'oo kan nu godhee nu nyaachise ayyaantuutu booda jira. Way ajaa'ibni Si booda hojii jira? ajaa'ibni nama Aslu beeku. gila. Asluun dhugumas hin wajji jira keessatti. Wallaahi jime. Guddaan aslu. Asluun si wajji jira jechuudha. Guddaan aslu ayyaantuudha. Naaf faawwa jedhamu. Dila san nyaatanii nu wajji dhuganiiti. Deebii asluunis kan nu godhu jira jechuudha. Kanaaf aslu maallaqa hundana kanneen. Ayyee hirsanii ka dhufteen san muka bira. Sanuu isarraa hin biti. Isaa dabaa bitile ayyaantuu irraa bite. Ayyee. Aslu dia mesti bisa jum. Asluun deemee isin fida. Isin immoo warri siirii nama godhu isin jechuudha. Dhagaa asluun ammaa mana dhufa mana ta'e san geessanii Ni dhufa. asluun ammaa as dura jira. Aluma kana. Ada sih jira. Jangan. Hayyee firsanoo dugoore eegee isin keessaa ba'an maaliif qabdan? Kan yoo dhumeen mootan. Mak, abiyya. Aboos. Magalina. Sirraa hin Bicara tan dari mau jesu yani. Puru. Laa hin jeesu inni Wah, waan hokan godhu dong jelas. ilmoo waan godhanii si Ilmu ni jengna jo je. Uang gua dari Mama isani kalau kopasi. waan takkan ta'a. Harkat itu aku jadi bicara kabde. Halas inni ni harka gaa'ii maaliif beena sa bismillah min shaitan rajim. Agak kita dulu. Lina. Fayyisan Nasir adol kan Nasir Aku rajim. masih sen jelatan. Shabi duba tokko jirti. Nah, sini desen. Asnuma jirti. Bismillah min shaitan rajim ya rabbi nuka. Gattaa Mau tak kakan. lubbu jirani. Ilmu kapan tak? Way ya rabbi hiyyee. Ilmoon cal jettee osiinuu is. Ya rabbi. Ilmu kapan berapa? Kasih pada mati ni. Khalas waan taatu. Nyaata Ilmoo ji'a bara. isa qabeeti. Isa qabi mee Ilmu isin jesu barang. Nani? Shaitan rajim. Irraa kutanii amma. Jesu jiran ilmu takkan kamu jiratin. Khalas. Mas sudah dapatan. Akkamiin godhatu beessa akkamittiin irraa dhoorka? Ni jebna ilmu puna kaisa dari Biyyoon jajjatte akkamittiin irraa dhoorka reetuba? Wayyaa. Fitini naasi yaa Laa laa dhiisi anumaa qaba. Rumah tu dia. Umat dia. Yaa banarraa ajjeesaa dhiisi. Isattuu dabalanii gatteessisi. Yaa rabbii hiyya akkam ta'an. Yaa rabbii hiyya. Bicara jesu jiran. Irraa kutanii amma dhaabbatte. Duratian jai. Ilmoon eessatti arginu akkamittiin irraa dhoorka? Pakai ni dia. Egaa lakkisa si harkaa kutaa. Feesaan qonnaas irraa dhoorka. Cuma dia ralor kan. Milyoon dhiisanii ni argitaa mi dhiisanii. Bicara ni dia. Tak ono jadi telah tak apa kan tahu dia. Ah yaa rabbii. Nani? Khalas. Way. Yaa rabbii. Alhamdulillah min syaitan rajim. Inshallah auzubillahi minash shaitanir rajim ya rabbii hiyyee. Khalas ummati jamaatu. Sirraa kutanii. Aci ni botan. Ya rabbii hiyyee gattee sisimee shaamila ruma fitinaan nu dhalate. Ate man botan makna si Taisan. Maaliin godhatu barraa kutanii saabara ammaa Jangan Abdullah ni. maal godhuu barbaade? Jesu botan si tahu khasani tin Abdullah. Rakkina maaliiti? Ilman Abdullah ni finna yo jadla atau kasabate. Maaliif fitan ilmoo Abdallaa maaliif qaban? Maal isaanii balleesse Abdallaan? Mak Abdullah khasani tin. Maal tokko isaanii godhe Abdallaan? Kami Abdullah kan insani. Fuudhu kanani? Kami temu. Maal yoon itti heerumee? Akkasi ja'anii kana godhu jiran. Akkam gaa? Ni finna ja'an ammoo mubaaraka eegate. Kun tan lawu jirallah. Lawan. Ini antar kana kan. Daawwattoonni akkuma agartan kana kunno. Dhufte. Namni naani laaffatee jira waan hin godhu hin beeku. Naaniinis ni kufaati, inninis ni kufaha. Hin beeku jechuudha addaanan. Sanii gume. Yaa rabbi. Dhufte. Yaa rabbi yeekoo man kadirooti. Ni Kuttee jechuudha. dhaqaaru kanaan. Isaan maaliif ilmaan Abdallaa fixuu fadan? Isa Abdullah kana.
Bintee ma Abdallaa? Kami gurbaan isaanii kan hin jibbe Abdallaa ilmaan gurbaa isaaniitiin agare. Akkam Abdallaa rumtee ilmaan Abdallaa jalaa finnee gurbaa keenyaatiif naani. Yaa fayyaan qaban isaan ni dhukkuba. Kami gurbaan isaanii kun shayitaana ta'eeti. Maali? Ummata shayitaana sirii godhu saniitu kana jaa. Gurbaa isaanii shayitaanaaf lafan dhufatan. Gurbaa keenyatiif Abdallaadhaan ilma dhaltii ilmaan jalaa finnaa jaanii. Akkana kala shayitaanatti heerumee dhaluu fiire akkasi. Kami gurbaan isaanii kun. Sanii fayyadaanuu kattis maallaqa isinii kannanii shayitaanotiin ilmoo shayitaanaan na jaalate akkasitti maallaqa isinii kannanii kana godhu jirani. Akkana jaan biyyarraa ibar. Maaltu biyyarraa iboosa? Akkanuma waan gartanii gareenaa kan shayitaanii keessanii fiisin. Isaanii kana jaan shayitaanaan arge. Ayyaa sayidila dammaasota biraa. Akkana jaan. Nafne. Maaltu? Dubbiin biraa nafneere. Ati ilmoo ta'ee duraa baafadhu. Ilmoo ishee tuqaniin dhiiswaniiti. Atuma si fayyisnee ilmaan keetii ilmoo teetii si deebisna. Ilmoo tee bakka jirtu sanuu ni beektaa ilmoo teetu. Haadha mana keetiitu bakka jirtu ni beektaa. Akkas jechuun akkas daawwattoota keenya isaas akkuma firsan sanitti ilmoo fi haadha mana isaa irraa wallaalchisanii alatti isa baasanii jechuun waggaa kana guutuu inni waggaa fi wayii ugoo hunda bu'u akkaan beekutti kana guutuu jechuun akkanuma jireenya fakkotaa amma kara ilmoo isaatii fi haadha mana isaa bakka jirtu hin beeku jechuudha feessan hin beeku inshaallah yeroo dhiyoo keessan ni fayya haadha mana isaatii fi ijoollee isaattis ilmoo isaatti jechuudha hin deebisaa jechuudha yeroo gabaabduu keessatti shaamililleen haa galatoomu wallaahi dalagaa dhiisee kunno jireenyi ilmoon akkuma ilmoo tiyyaatii jedhee akkasitti inninis gawaan yaa rabbi gurbaan si jeesse yaa rabbi shaamil Asiin seentee bakka taa'ee isa jalan na qabda. Jalan na qabda. Shaamil gurbaan si Maal jalan na jeesse qabda? yaa rabbi hiyyaa feesa Shaamil na qabda. feesa Maal na qabda? feesa Dawaa mee kaseetaa feesa jira dawaa seetaa ka dawaa qabusan Ismaan keessa jira. yaa rabbi hiyya Bakki Shaamil intala siin ol seente dura mana qabda. yaa Allah Mak. hiyya fallimaa gaman as deemsi Dawaa saffiti bee. laafat yaa gama kan as deemsi mee Makatana jala kan Faisal Hai, gurbaan oknaan naan beebi. yaa ba maali si jeessa gurbaan Dhufan. maali maali Dhufan. yaa rabbii hiyyee koo hiyyaan taadiirooti je maal taate naaniiti je Maal jirta? Akkamiin ilmoo almaan facaaftee gurbaa isaanii deddeebitu. Ayyee? Jaan. maaltu kas jaa Ol deebitee akkasitti harotte. Akkana iddoo guddee? sanii akkasi si baareessiti hayyee Amma isinitti dabalanii kan gootan malee na fuudhu yaani. Miila fuudhaani? mana falli maalama dhiirooti Ilmaan si akka ilmaan Abdallaa haala kan mee ati miyyoota naannichi kaayee dhufa Ilma Abdallaati. Ilma Abdallaan kan nama hin jiru. ati jeen. Ati jeen. Amma dura na qabdaan. mee ati zeetu sanii dhala gabbee dhufa Ati amma dura na qabdaan jeen. Uummanni kan nu godhan hin beektaati. Faisal. Akkas hin jeeti. Mee maal kan waan isaan jaalatti? Leenaa jaaniidha. Aliilaa kam goonee? Leena gurbaan keenya. Ajjeesaa nun jaannati. Ajjeeseeni. Faayaan maallaqa nu kan ta'e. Ayyee? Faayaan nu nyaachisa. Ayyee? Ajjeesaa jaanii nu ergan. Eenyu kan sirgamu? Leenaa Abdallaa. Leenaa Abdallaa yookaan. Faisal? Akkam eenyu sirge? Gurbaa leenaa jaalatu san. Ayyee? Sanii faayoodhaan ajjeesii jeeni. Faayotti siirii godhanii. Nuti sasi waraananii godhanii jala nu ergan. Faayoon fayyii ta'e isin ajjeesaa jaanii annaasis nu ergan. Faayaan nu biraa fayyadee jirti? Asin ajjeesaa filsan ajjeesaa. Leenaa jalaa fuudhaa jaanii. Asin nu ergan. Gurbaan isin erge? Faayoodha gurbaan faayoodha. Gurbaan faayaan erge? Faayaan isin erge? Isaanis nu jala jaanii nu ergan. Faayaan isin jala gara walitti jirti kaa? maal jecha jira sabaddoo afaan saniin barbaadu jira waan agarre maal jecha jira sa Leenaa ajjeesaa jaayyoo. liina ajjeesaadha anumaa Isin jaalladha isin dhabe? Isin haatuutu? Ayyee. Isin jaalladha isin dhabe? Isin aduutu. Abdallaan maa fuudhaa miti? Yusuf Homaaf gargaaraa Leenaa. akkana si godha Yusuf Leenaa ajjeesaa. Yuusufa maal isaan godhe uummanni gargaareessa Waan jimaaf Leenaa gargaaraa. Kam Yusuf Musaa Habidoo itti argamsanii? kaniin viidiyoo hojii daleenu sani Ayyee. Yusuf ajjeesaa Leenaa gargaaraa jira.
haa Yusuf ibiliin ajjeesaa jiran akkas jaaniyatis dawaa kana si nyaachisanii jireenya keessa ergaa balleessan jechuudha. Akka nu godhee nu nyaachise ayyaantuutu booda jira. Way ajaa'ibni Si booda hojii jira. Aslu jira. Asluun dhugumas siin wajji jira keessatti. Wallaahi jime. Guddaan aslu. Asluun si wajji jira jechuudha. Guddaan aslu ayyaantuudha. Naaf faawwa godhanammoo. Dina san nyaatanii nu wajji dhuganiiti. Deebii asluunis kan nu godhu jira jechuudha. Kanaaf aslu maallaqa hundana kanneen. Ayyee hirsanii ka dhufteen sammuu ka bira. Sanuu sarraa hin biti. Isaa dabaa bitile ayyaantuu irraa bita. Ayyee. Aslu deemee isin bita jechuudha. Asluun deemee isin bita. Isin immoo warri siirii nama godhu isin jechuudha. Dhagaa asluun ammaa hunda dhufa mana keessa geessanii. Ni dhufa. Asluun ammaa as dura jira. Aluma kana. Aslu jira. Hayya firsanoo dugooree eegee isin keessaa ba'an maaliif qabdan? Dugooree firsanoo eegee isin keessaa baatee fayyitee nagee ammaatii isin deebite wanni barbaaddaniif maali? Faayoon fayyitee firsan siiriitti deebisaa leena ajjeesaa ilmaan siif dabaaran naqaayii. Isaanii isin hin jeetu. Hayya akkasit dhuftan isin. Booda isaa jirti immoo. Asli harkaa qaba. Asli ni jirmaaniise. Asumatti yoo fayyadamu marga fayyadamu keessatti waan faayame hin gartaniise. Nukunuma biree jira jechuun amma. Dawaan keessan kun nama bareedaa. Firsan achi dho'isan achi biqilan dawaa. Amma firsan dawaatti deebisan moo kan godhu jiran? Firsan asuma manuma keessan dho'isanii irraa qaban masaayis. Manuma shaamil faa moo keenyi? Mana shaamil faasa? Amma akkas hin jeeti. Asluun dhufee jira ammaa isaaniitti dhufee agartaniise. Dhufee jira. Hayyee. Ati dawaan gaafattii fudhatte sanuu maalitti eessa keessa? Alimu. Dawaa maali? Sumaa baqaa fudhasitti na fuufnete naaf bitattee deemtaan ta'a. Maaliif dawaadha baqaafni? Ni harkita. Eenyu nagara? Waan ammoo waan isaan irra maranii isi bakkuma asluun ammas siin seenee kotee fila. Ni harkachuun bahaa sana fuufe. Amma isaan nu seensuunis bahaa mala harkaa baatee kana gooti. Ayyee. Waan isaan ijarra si baasan kana sirraa haqaa isin atini agarta. Akkasi kun daawwattoota keenya bahaa keessan yoo afuufte hi agartaa jeemee waan inni joo kana godheetiin ilaalaa jechuudha. Afuufeetiin yoo dubbatti arge dawaadhe. Yoo kadhu kijibuu baatee dhugumatti inni akkana jechuun jiraate bahaa kan niin qaba harkaa hin qaba niin afuufaa jechuudha. Afuufeetiin ilaalame inshaallah. Hayyee akkas jechuudha daawwattoota keenya kunnoo. Mee isa jiru? Isa seenaan isa yaa rabbi kiyya dhiiroo daawwattoota keenya na amanaa hin jiru. Waa dawaa. Ittiin goona bakaa? Ni qabnaa daakooyyee? Aboo qabiin gurbaa kana baasu deeman. Aslu. Aslu na isa jira mee bookun kijibini? Olseenee jira. Madamoo? Gartuu. Biyya kooma taana dhiiroo shaamiin lafa qabisa. Gartuu waan birraa qabu asluun. Waan birraa qabu gartuu. Maaltu irraa qabu? Bahaa naa dura wayi. Mee bahaa kan fiti? Ni fida daabbo ammaan kee fida. Yalla fiti bahaa seenee kun olaa. Yalla daabbo haa fidu ammaa shaamiin. Gaddeebuu jira laa. Akkami finnaree miyyoo harmatti kan nu jira yaa rabbi. Gaddeebuu jira. Yalla gisee ni akshin jee gabbi. Action. Kun ola gartanii ta'e kun aslu gasseen aslu asii. Aslu. Aslu na isa jira. Waan si daddarbasa. Bismillah shaytaan ji maali feesan? Aslu. Asluun ni mul'ata nama maal taate? Nabaasu jira asluun gartanii. Nabaasu jira. Wanni jalatti yaa rabbi kiyya kooma taate. Ati baqaa keessan facaasi. Bahaa maal sana isa la ta'u? Aslu jaa isa mafitti walii gad deemu jira. Maaltu wayi saamil maaltu na dha'u jira noo? Bismillah shaytaan rajim shaytaanni dhufee jira.